Akkuma beekamu bara 2019 fi qormaanni intiraansii kutaa 9 hamma 12 kaarikulamii haaraan akka ta'e beekamu. Kaarikulamii haaraa kanarratti immoo namoonni baay'een kutaa 9 kutaa 10 keessattuu boqonnaa 5 fi boqonnaa 6 duubarratti kan argamu baay'ee akka isaan kafar hin goone akka hin xumurre beekamaadha. Amma viidiyoo kanarratti akkamitti paartiiwwan hafan sana kafar goona ganna kana immoo akkamitti bara 2019 qormaataaf akkamitti qophoofna kan jedhuu fi akkasumas immoo karaa kamiin jalqabne dubbisamaa irratti yoo dabarsine milkaa'uu dandeenya kan jedhu isiniif ibsuuf nan yaala. Viidiyoo kana amma dhumaatitti yommuu hordoftanii dhumarratti karaa ittiin qophooftan akkasumas immoo akkamitti paartiiwwan hafan akka kafar gootan kan itti beektan ta'a. Shaaloom harka fuunii ani beekidha buleessa keechaan. Nagaa akkam jirtu nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoonni Marvel Wise Tube akkuma beekamu TikTok irraan, Telegram irraan akkasumas immoo YouTube irraan barumsa barattoota sooshaaliitiif kutaa 9 kaafnee hamma 12tti bara 2016 irraa kaafnee kennaa turuun keenya hin yaadatama. Bara kanas bara 2017 fi bara 2018 erga kennineen booddee bara 2019tti barattoota kutaa 12 fudhataniif qopheessuudhaaf akkasumas immoo yaadaan bira dhaabbachuudhaaf fi hojjechuutti kan nuti jirru. Bara kana qormaanni keechan kan bara 2019 kutaa 9 kaasee hamma 12 kaarikulamii haaraa waan akka ta'e beekamaadha. Marvel Wise Tube'n immoo barnoota sooshaalii, ikonoomsii, ji'oogiraafii fi histirii irratti viidiyoo akkasumas gaafilee garaagaraa shoortii nutti baasee kennuudhaan beekama. Kanarraa ka'uudhaan bara kana bara 2019tti barattoonni keenya akkamitti qophaa'uu qabu, yoo akkamitti qophaa'an immoo milkaa'uu danda'u kan jennu irratti viidiyoo gabaabaa yaada gabaabaa qabateen isiniif dhiyeessuuf yaala. Amma dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa. Yaadoo qabaattan qeeqoo qabaattan koomentii irra naa kaa'uu hin dandeessu. Akkuma baratame yuutuubii keenya, telegiraamii keenya, yuutuubii keenya akkasumas immoo tiktaakii keenya sabskiraayib gochuudhaan miseensa keenya akka taatan isiniin jechuu barbaada. Hiriyoota keessan bartaa kutaa 12 baratan afaan Oromootiin barumsa barachuu barbaadaniif sheer akka nu gootan jechuun barbaada. Akkasumas immoo liinkii baa'uu irratti argamuun telegiraamii fi yuutuubii keenyatti makamuu hin dandeessu. Miseensa keenya ta'uu hin dandeessu. Jalqaba irratti kutaa 9 kaafnee hamma 12tti wantoota jiran adda baafan. Kutaa 9 irraa kaafnee hamma 12tti barumsoonni jiran barumsoonni sooshaal saayinsii barumsa 6dha. Qormaata kan isin fudhattan. Isaanis ikonoomsii, histirii fi ji'oogiraafiin barumsoota meen jennee koor jennee ilaallu yommuu ta'u, akkasumas immoo barnoonni maatiksii fi barumsi ingiliffaa akkasumas aptituudii barumsa kooman ta'anidha. Kooman yoo jennu barumsa warri naachuraalis warra sooshaaliis fudhatanidha. Meeniidhaaf sooshaaliidhaaf meen jedhamanii kan waamaman barumsa ji'oogiraafii, barumsa histirii fi barumsa ikonoomsii irrattidha kan Marvel Wise Tube'n viidiyoo hojjechuudhaan isiniif dhiyeessu. Egaa bara kanas akkuma baroota darbee karaa kamiin akka qophooftan simbiraan yommuu ga'u barumsi kutaa 9 kaasee hamma 12tti jiru bara 2019tti kan kennamu kaarikulamii haaraa yookaan immoo niiw kaarikulam jennee kan waamnu irraa akka ta'e beekamaadha. Barumsa kanatti ooldi kaarikulamiin hin makamu kan qormaata kanatti ooldi kaarikulamiin hin makamu. Kan birootu immoo qormaanni bara 2019tti kennamu guutummaan guutuutti onlaayiniidhaan akka ta'e hin amanama. Kanaafuu akka ministeerri barnootaa Itoophiyaa labsetti bara 2019tti barnoonni hundumtuu kan kennamuun onlaayiniidhaan yookaan immoo karaa onlaayiniitiin akka fudhatan lafa kaa'ameeti kan jiru. Kanaaf barataan amma haalli qophiisaa duraan kan qophaa'u irraa jijjiiramuu qaba jedheen amana. Sababiin isaas qormaanni duraan biittan sa'aatii itti fudhattanii waraqata irratti gaggalabattanii kan laaltanii yommuu ta'u, qormaanni amma fudhattan garuu si'a tokko ilaaltanii hojjettanii bira darbuu kan qabdanidha. Baay'inaan duubatti deebuu fi duratti bahuun gaafii argachuu baachuu dandeessu. Kanaaf sa'aatii keessanis fayyadamuudhaaf akkasumas immoo qophaa'uudhaaf gaafileen onlaayiniidhaan yoo kennaman immoo hammi inni ittiin kennamu qoqqoodiinsa qaba, tarmii qaba, raawundii qaba waan ta'eef gaafilee baay'eetu ba'a. Kanaaf iddoo isin hin dheenye iddoo isin hin yaadne bahuu danda'a. Kanaaf gaafiin iddoo garaagaraatirraa bahuun isaa iddoon itti qophaa'uu qabdan bal'achuu qaba jechuudha. Haalli qophii keessanis bal'achuu akka qabudha kan inni agarsiisu jechuudha. Kanarraa kaanee barumsi kutaa 9 irraa kaanee hanga 12tti jiran barumsoonni 3 irratti haasofna. Histirii, ji'oogiraafii fi ikonoomsii irratti haasofna. Jalqaba irratti histirii irratti haasofna. Barumsi histirii neecharuma isaatiin wal qabataadha. Wal harkisaa deema. Kanaaf barumsi kutaa 9 fi kutaa 11 akkasumas immoo barumsi kutaa 12 fi kutaa 10 wal qabataadha, wal fakkaataadha. Garuu barumsi kutaa 12 immoo konseptii isaa hin bal'ata. Kutaa
kudhanidha jechuudha. Garuu walitti hidhanna qaba. Barataan kutaa 12 hubate kutaa 9 kutaa 10 hin beeka. Garuu barataan kutaa 10 hubate kutaa 12 beekuu baachuu danda'a. Sababiin isaa kutaa 12 keessatti kaalkulamichi hin bal'isa waa'ee ta'eef. Histiriin neecharuma isaatiin dubbisni isin gaafatu karaa lamaan ta'uu danda'a. Inni tokko shamadaduu kan jennu qomatti qabachuu isa jennu inni kun concept understandingidha. Qormaan intiraansii kan ba'aa jiru immoo concept understandingidha. Kana jechuun is equal to odoo hin taane fakkeenyaaf the capital city of naamna jennee kan baafnu kun akka ilaalletti parsantii 25 hamma 30 qofaadha gaafiin akkanatti ba'a. Garuu qormaata wal qabatee kan bahu ammatti yookaan immoo kaalkulamiin Itoophiyaa kanarratti xiyyeeffatu detail concept analysis dha. Detail concept analysis jechuun barumsa sana keessatti wantoota ta'an taateewwan gaggeeffaman wantoota baratanii kan wal qabatanidha. Fakkeenyaaf keesiiwwan isaanii, konsekwensiiwwan isaanii, riizaaltiiwwan isaanii, immediate kees akkasumas immoo jeneraal kees kan jedhu irratti poroosesii isaanii compare and contrastidha. Gaafilee akkanaa irratti kan xiyyeeffatanidha. So kutaa 9 kaasee hamma 12tti barumsa argamu kuni boqonnaawwan gurguddoo naannoo yoo xiqqaate naannoo boqonnaa 36 kan of keessaa qabudha. Yoo jechuun kutaa 9 kaasee amma kutaa 12tti jechuudha. 8 yoo deeme 32 kutaa 9 qaba. Kanaafuu babal'achaa deemuudhaan naannoo 36 35 ta'uu danda'a. Boqonnaawwan kanneen hunduma keessatti kan wal fakkaatanis kan walitti dhiyaatanis jiru. So kanaafuu ganna maalirraa jalqabna kan jennu iskeejulii isaa isiniif qopheessine jechuudha. Gara ji'oogiraafiitti yoo dhufnu ji'oogiraafiin duraaniitii fi ji'oogiraafiin amma garagaraadha. Ji'oogiraafiin duraanii waan isin beektan shamadanii deemtanii hojjechuu kan danda'ani. But currently ji'oogiraafiin amma bahe kaalkulamiin haaraan konseptiidha. Konseptii isaa hubattanii konseptii isaa understand gootanii kan hojjetanidha. Gaafa akka barbaadanitti baasuu danda'u. Directly kitaaba waan fidan miti. Kanaaf kitaaba dubbisuu qofaan odoo hin taane konseptiiwwan garagalchitanii gaafii garagaraatiin bilcheessuu sinirraa eegama. Innis kutaa 9 kaasee hamma 12tti kaalkulamii haaraa waan akka ta'e hin amanamu. Kan biroo barumsa ikoonomisiiti. Barumsi ikoonomisii hanga ammaatti kennamaa kan ture barumsa kutaa 9 kaasee odoo hin taane kutaa 10 fi 11 bara 2018 fudhatanii jiru. Bara itti aanutti immoo bara 2019tti jechuudha. Barumsi kun naannoo kitaaba kutaa 9 irraa kaasee amma kutaa 12tti ta'uu danda'a. Keessattuu barattoonni kutaa 10 hin baranne kutaa 9 hin baranne baay'ee ulfaachuu danda'a. Keessattuu barumsi konseptiin kutaa 10 irra jiru kitaaba baay'ee hubannaas hin gaafatudha. Kanaaf hunduma kan baate kooriin kutaa 10 irra jira ikoonomisiin kutaa 12 saatmaach waan ulfaatuun qabu kutaa 11tti gaafileen kaalkuleeshinii wal qabatan baay'een kan hammatame kutaa 11tti. So kanneen walitti hinee akkamitti dubbisuu qabdu kan jedhu barumsa 3 kooman ta'an kana jechuun ingiliffa saatii fi maatimaatiksiidhaan wal qabsiifnee sagantaa isinii baasuutti jirra. So kana argachuu yoo barbaaddan telegiraamii keenya irratti yookaan immoo karaa lakkoofsa bilbilaa asirra isinii kaa'amuun nu bilbiltanii argachuu dandeessu. Telegiraam irraas argachuu dandeessu. Akkamitti dubbisna torbee tokkoffaa torbee lamaffaa kan jedhu jechuudha. So sanirra kan darbe garuu barataan tokko ganna kana yeroo ganna amma qabu kanatti maalirratti xiyyeeffatee successful ta'uu danda'a kan jedhu such importantidha. Sababiin isaa jechaa jalqabduu qabdu amma jechaa deemuu qabdu dubbisni keessa nama himaatti deemuu qaba ganna maalirratti xiyyeeffanna kan jennu. Kanaaf barataa bakka gurguddoo sadii taaqoon jechuun amma akkaataa dandeettii isaaniitii fi akkaataa understand isaan ta'aniin bakka gurguddoo sadii taaqoon. Isaanis barataa top 3 jedhamanii waamaman barattoota baay'ee hojjetan jechuudha. Saqaayii warra jedhamanii waamaman afaan kaanii. Kuwwan immoo barataa miidiyal paartii irratti argaman jiddu galeecha dafanii understand gochuu irratti kan hin rakkanne garuuyyuu irra deddeebi'anii dubbisanii kan hubatanii fi barattoota xiqqoo gadi bu'iinsa qaban barumsa irratti duraan xiyyeeffannaa ittiin kennine akkasumas immoo amma immoo dubbisuu kan barbaadanidha jechuun duraan haalli isaan ittiin dhufan jechuudha. So kanarratti beedi ta'uudhaan bakkee gurguddoo sadiitti yoo qoonnu tooppii kan inni jennu kun barataan kun ganna kana kitaaba kutaa 12 odoo jalqabee natti tola. Sababiin isaa beezii qaba. Kutaa 9 kutaa 10 beezii waa'ee qabuuf kitaaba kanarraa odoo jalqabee kaawwan immoo riiferansii gochaa odoo fayyadamee gaafii garaagaraatiin of shaakalchiisee barataa saniif mijataadha ganna kana. Barataa jidduu taa'in miidal paartii irratti argamaniif immoo kutaa 11 fi kutaa 9 wal qabsiisanii odoo dubbisanii natti tola. Sababiin isaa konseptiiwwan kutaa 9 fi 11 irratti argaman baay'ee kan ulfaatanii fi akkasumas immoo irra deddeebii kan gaafatan yoo ta'in barataan kunneen immoo irra deddeebi'anii qabatu waa'ee ta'eef so isa kanarratti deddeebi'anii odoo ilaalanii natti tola.
Barattoonni homaa duraan tattaaffii hin qabne garuuyyuu amma dubbisuuf kan ka'aa jiran kutaa 9-10 irraa odoo jalqabanii natti tola. Maaliif beezikiidha. Beezikii sanarraa kaasanii beezikii sana beekan kutaabota kaawwan advaansii ta'an dubbisuutti adeemu. Kanaaf kutaa 9 irraa dubbisa ganna kanaa odoo jalqabdanii kutaa 9-10 jechaa odoo deemtanis natti tola. Kanaaf fulbaana irratti sagantaa dubbisaa isinii ba'a. Fulbaana irratti nu biratti warri barachuudhaaf barbaadan sagantaan dubbisaa isinii ba'a. Moodeeliin isinii kennama. Moodeelii isinii kennamu kun immoo kan kutaa 9, kan 10, kan 11, kan 12 iddoo riileetii ta'e walitti hidhuudhaan moodeeliin gaafii 100 isinii kennama. So haala saniin akkamitti jecha keechan kan jedhu ittiin ilaallamtu. Ammatti garuuyyuu dubbisni keechan ganna kana kutaa 9 fi kutaa 10 ta'e barattoonni sadarkaa gadiirra jirtan jechuudha. So kanneen hundumaa walitti qabnee ganna kana dubbisuun barataa kutaa 12f dirqama. Filannoo miti jechuudha. Kanaaf barataan kutaa 12 dubbisuu qaba. Yoo dubbiseedha kan inni konseptii baay'ee kafar gochuu danda'u. Yoo inni dubbiseedha fulbaana irratti gaafa mana barumsaatti deebi'u gaafii garagaraas gaafachuu kan danda'u jechuudha. So kanaafuu akkamitti dubbisna akkamitti riileetii goona kan jedhu yoo barbaadani telegiraamii keenyarraan dubbisuu dandeessu. Telegiraamirraan isin gargaaruudha dandeenya jechuudha.